kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii oduu isinitti maansaraa sabaatiin. Oduu keenya jalqabaatiin Koongirensii Federaalaa Oromoo kora sabaa lammaffaa ta'uuf qophiirra akka jiru himeen paartichi har'a akka jedhetti korri sabaa kuni torbaan lama booda ta'amam. Miseensi koree hojii raawwachiiftu Koongirensii Federaalaa Oromoo obbo Xuruunaa Gamtaa bilbilaan akka OMN'tti himanitti korri kun dhimma keessoo paartichaa fi dhimmoota waliigalaa biyyaalessaa irratti xiyyeeffata. Paartii keenya dambii ittiin bulmaata kanaa sagantaa hojii fooyyeffachuudha keessa deebinee ilaallee fooyyeffachuudha. Achi immoo dhimma biyyaalessaa irrattis mari'annee yaada wal jijjiirree kallattii walii kenninee kunillee ibsa ejjennoo tokkollee hin baafna jennee biyya keenya keessa akka nageenyi bu'u akka nagaan bu'u biyya keenya keessatti olaantummaan seeraa akka kabajamu ibsa ejjennollee hin baafna jenneetu yaadaa jirra. Miidiyaaleen sirna baniinsaa fi cufiinsaa kora kanaa irratti akka hirmaatan yaamichi dhiyaatee jira. Duulli Tiwiitaraa jibbaa Oromummaa balaaleffatu adeemsifamuu fi jedhame akka qindeessitoonni ibsanitti duulli Tiwiitaraa haasaa jibbiinsaa Oromummaa irratti xiyyeeffate balaaleffatu boru adeemsifamuuf jira. Duulli Tiwiitaraa kun haasaa jibbiinsaa qondaalota mootummaa Itoophiyaa keessumattuu muummicha ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmad hooggantoota naannoo Amaaraa, milishaa faannoo Amaaraa fi deeggartoota isaanii akkasumas aktiivistoota naannichaatiin adeemsifamaa jiru akka dhaabbatuuf kan geggeeffamu ta'uu ibsameetii jira. Haasaan jibbiinsaa Oromummaa irratti xiyyeeffate kun waltajjiilee fi miidiyaalee hawaasummaa fayyadamuun kan adeemsifamaa jiru ta'uu kan ibsame yommuu ta'u haala kana dhaabuu fi hooggantoota addunyaa hubachiisuuf duula adeemsifamu akka ta'e ibsameetii jira. Haasaa jibbiinsaa adeemsifamu kanaaf mootummaan naannoo Amaaraa fi aktiivistoonni naannichaa itti gaafatamu akka ta'anis hubachiifameetii jira. Duulli kun bor akka lakkoofsa Itoophiyaatti galgala sa'a 2 irraa adeemsifama. Uummanni Oromoo jaallattoonni sabichaa fi qoqamtoonni mirga namaa duula Tiwiitaraa kana irratti akka hirmaatan qindeessitoonni waamichaa dhiyeessaniitii jiru. Oduu keenya itti aanuun qondaalonni ABO manneen hidhaa garaagaraa keessatti dararamaa jiran akka hiikaman qeerroowwan magaalota Oromiyaa garaagaraa gaafatan. Qondaalonni kunneen akka gadhiifaman uummannis dhiibbaa geessisuu akka qabu dhaamanii jiru. Bal'inna isaa Muhammad Fantaalleettuu isinitti himama. Qeerroowwan magaalota garaagaraa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiif yaada isaanii kennan. Qondaalonni adda bilisummaa Oromoo balleessaa tokko malee aarsaa uummataaf kaffalaa jiru jedhan. Qondaalonni kunneen dhukkubsatanii wal'aansa gahaa dhabuurraa hanga dararama garaagaraatiif saaxilamuutti gahanii akka jiran himanii jiru. Qeerroowwan magaalaa Burraayyuutii yaada isaanii Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiif har'a kennan. Geggeessitoonni qabsoo Oromoo gameeyyiin mana hidhaatti dararamaa jiran furmaata hatattamaa argachuu qabu jedhan. Qondaalonni ABO qabsaa'ota osoo daandiirraa hin maqin kaayyoo qabsoo Oromoo ganamaa qabachuun as gahanidha jedhuun qeerroon Burraayyuu. Hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo akkuma nama dhuunfaattis akka dhaabaattis daandii ganamaarraa hin maqnu jedhamanitti wareegama qaqqaalii hooggantoonni isaan duraa kaffalan ammas kaffalaa jiru jechuudha. Hooggantoonni kunneen Oromoodhaaf wareegama kaffalaa jiraachuun hubatame uummanni Oromoo alaa keessaa sagalee ta'uu fi akka qabus dubbatanii jiru. Qondaalonni kunneen akka hiikaman uummanni Oromoo osoo yeroo chillaatiin dhiibbaa uumuu qaba kan jedhan immoo qeerroowwan magaalaa Adaamaati. Uummanni Oromoo yeroo kamurraa amma cimeeti isaan akkuma dhiibbaa hayyoota keenya taawwan baafanne taawwan daran cimneeti hayyoonni keenyallee kabayan sagalee ta'anii baafachuu qabna hayyoota keenyaadha. Qeerroon magaalaa Adaamaa yaada kenne tokkoon Oromoon hooggantoota daandii qabsoo ganamarraa hin maqnu jedhanii wareegama qabsaa'onni kaleessaa kaffalaa jiran qabaachuun nu boonsa jedheera. Qondaalonni ABO hedduun mana hidhaa keessatti waggaa tokko ol kan dabarsan yommuu ta'u manni murtii gariin walabaan gariin immoo mirgoobiin akka bahan murteessus mootummaan gadhiisuu dide jechuun maatii fi abukaatonni irra deddeebiin komatu. Qondaalonni kunneen fayyaan isaanii haala rakkisaa keessa akka jiru abukaatonni isaanii ni dubbatu. Qondaalli olaanaan ABO obbo Battee Urgeessaa garmalee dhukkubsatanii turan tibba kana gadhiifamuun mana yaalaatti argamu. Qeerroon Burraayyuu qabsaa'aan kun yoo danda'ame biyya keessatti yaala gahaa akka argatu yoo dadhabame ammoo biyya alaatti wal'aansa isaan malu akka argatu Oromoon jabaatee bira dhaabbachuu qabas jedhanii jiru. Geggeessitoota kanneen keessaa Mikaa'el Booran, Lammii Beenyaam, Daawit Abdataa, Dr. Gadaa Oljirraa fi Kennasaa Ayyaanaa mana hidhaa keessatti dhukkubsatanii yaala dhorkamuun dararamaa jiru jechuun komiin guddaan dhagahamaa jira. Godina Wallagga Bahaa Aanaa Giddaa Ayyaanaatti namoonni nagaa qabamanii hidhamuun hammaatee jedhu jiraattonni Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti akka himanitti barsiisaa Gammachuu Hirtuu jedhaman badii tokko malee
waraana mootummaatiin guyyoota 5 dura qabamuun hidhamanii jiru. Guyyoota muraasa dura ogeessi fayyaa fi kiliinika dhuunfaa banachuun ogummaa fayyaatiin uummata tajaajilan obbo Asaffaa Jaallataam aanama kana magaalaa Ayyaanaa keessaa butamuun akka hidhamanis jiraattonni himanii jiru. Giddaa ayyaanatti roorroo finxaalayyaa Amaaraatiin hawaasa irratti raawwatamu osoo fala hin argatin hidhaan nutti hammaate jedhu jiraattonni. Aanaa giddaa ayyaanaa ganda nageessoo fi haroo ayyaanaa irraa haleellaa finxaalayyii fi milishaa faannoo Amaaraatiin jiraattonni buqqaanii jiraachuus yaadachiisanii jiru. Daa'immanii fi dubartii ulfaa dabalatee jiraattonni buqqaan bakka Alii jedhamu qubsiifamuun afaa fi afataa malee rakkoo hamaa keessa jiraachuu gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Gabaasni kan Muhammad Fantaalleeti. Oduu keenya biraatiin qorattoonni yuunivarsiitii Beeljiyeem naannoo Tigraayitti namoonni walakkaa miiliyoonaa ta'an waraanaa fi beelaan dhumuu akka hin oolleebsan. Yuunivarsiitii Beeljiyeem Gaanti keessatti gareen qorattoota Profeesar Jaannisaaniin durfamu ka'umsa waraana Itoophiyaa irraa jalqabuun hordofaa akka ture himee jira. Gabaasa dabalataa qopheessinee jirra. The devastating conflict in Ethiopia is intensifying. Walwaraansa kaaba Itoophiyaatti ji'oota 16 adeemsifameen lubbuun kuma dhibbootaan lakkaa'amu gaaga'amuu akka hin oolleem gareen qorattoota yuunivarsiitii biyya Beeljiyeem Gaanti jedhamu ibse. Gareen qorattootaa kun akka ibsetti tilmaamaan namoonni 50 hamma 100 ta'an kallattiin ajjeefamanii jiru. Namoonni 100 fi 50 hamma 200 beelaan dhumuu akka hin oolles ibsameetii jira. Namoonni 100 ta'an ammoo dhibee fi tajaajila wal'aansaa dhabuun ji'oota 16 darban keessa kan dhuman ta'uun garichi himeetii jira. Itoophiyaan sadaasa bara 2020 finciltoota naannoo Tigraay jilbiiffachiisuuf humna waraanaa gara naannichaa bobbaafte kan jedhan gareen qorattootaa kun mootummaan Eertiraas mootummaa Itoophiyaa tumsuun humna waraanaa gara naannoo Tigraay bobbaase jedhu. Waraanichaan namoonni nagaa jumlaan akka ajjeefaman bu'uuraaleen misoomaaf dhaabbileen tajaajila hawaasummaa kanneen akka kiliinikootaa fi hospitaalota akka barbadeeffamantu ibsame. Lammiileen miiliyoonaan lakkaa'aman ammoo qe'ee isaanii irraa akka buqqaanii fi baqattoonni akka miidhamaniif sababa ta'ee jiras jedhan. Mootummaan Itoophiyaa daandii deeggarsi midhaan nyaataa naannicha ittiin seenuun ji'ootaaf cufuu isaa qorattoonni kun eeraniiti jiru. Waraanni Raashiyaa fi Yukureen jidduutti ka'eem lola Tigraay fi Afrikaa keessaa akkasumas lola baha giddu galeessaa yeroo dheeraaf ture dhokseem xiyyeeffannoo addunyaa akka hin dhabsiifnee fi deeggarsa namoomaa akka hin hir'isneen sodaa qabna jedhan qorattoonni yuunivarsiitii biyya Beeljiyeem Gaanti kunneen. Barreessaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Gutaares ibsa torbee darbe keessa miidiyaaleef kennaniin waraanni Raashiyaa fi Yukureen naannolee rakkoo keessa jiran kan xiyyeeffannaa fi gargaarsa barbaadan akka hin dhoksineef ragaaleen deeggaramnee hordofaa jirra jedhaniiti jiru. Hoogganaan garee qorattoota kanaa Profeesar Jaannisaan mootummaan Itoophiyaa yeroo waraanni jalqabe irraa eegalee qunnamtii balallii fi miidiyaalee naannicha irraa ogguruun haala Tigraay keessaa ija addunyaa jalaa dhoksee jira jedhan. Naannichatti rakkoon beelaa immoo sodaachisaadha jedhee gareen qorattootaa kun gabaasni deeggarsa namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii akka mul'isutti naannoo Tigraay gara caalu dhaqqabuuf rakkisaa yookaan kan daangaheedha jedhan. Hanqinni nyaataa madaalawaa yeroo gara yerootti naannichatti kan dabalaa jiru ta'us ibsaniiti jiru. Naannoon Amaaraa faannoo akka jajjabeessu beeksiseem. Sanaan faallaa humnoota nageenyaa naannichaa fi faannoo gidduutti walitti bu'iinsa bakkeewwan garaagaraatti uumamaa jiruun lubbuun namaa gaaga'amaa jira jedhameera. Na'imaa Umar dabalata qabdi. Tibba kana faannoo fi qaamolee nageenyaa adda addaa wajjin marii taasisaa kan jiru poolisiin naannichaa faannoon poolisii humna addaa fi qaamolee biroo wajjin qindaa'ee akka hojjetu taasifnaa jedhee jira. Komishinarri Komishinii Poolisii Naannoo Amaaraa Tokkollaa Ayfokkiru waltajjii dhiyeenya magaalaa Kombolchaatti taasifame irratti faannoo dabalatee humnoota naannicha keessa sochii taasisaa jiran badhaasuudhaan ni jajjabeessinaa jedhanii jiru. Qondaalonni naannichaa tibba dabre magaalaa Mooxaatti uummata waliin mari'atanis warra walitti bu'iinsa keenya fedhuutu faannoo hidhannoo hiikkachiisuu fi jedhee olola daddabarsaa jira jedhanii turani. Komishiniin poolisii fi qondaalonni naannichaa waltajjiiwwan garaagaraa irratti argaman akka saaja'anii malee walitti bu'iinsi humnoota nageenyaa naannichaa fi faannoo gidduutti uumamaa jiru babal'achuu ragaaleen mul'isu. Yeroo dhihoo asitti qofa walitti bu'iinsa uumameen lubbuun hedduu darbaa jiraa jedhame. Humnoonni fiinxaaleeyyii Amaaraa haleellaa kanaaf bilxiginnaa federaalaa himataa jirani. Gama birootiin ammoo qoqqooddaa qondaalota siyaasaa olaanoo bilxiginnaa keessatti uumame hordofee naannoo Amaaraa magaalota hedduu keessatti hookkarrii fi walitti bu'iinsi guyyaa irraa guyyaatti dabalaa jira jedhame. Walitti bu'iinsi naannoo Amaaraa keessatti taasifamaa jiru magaalota Gondar Kibbaa keessatti illee babal'atee itti fufee jiraachuun beekamee jira. Guyyaa kaleessaa irraa eegalee daandiin guddichi Gondarii hanga Bahardaar cufamuu isaa
maddeen oduu naannichatti dhiyoo ta'an mirkaneessanii jiru. Daandiin guddaan Baardaarii Gondar magaalaa Addis Zaman irratti cufamuun kan mirkanaa'e yoo ta'u yeroo ammaa sochiin tokkolleen taasifamaa hin jiru jedhamee jira. Kutaalee biyyattii adda addaa keessatti rakkoo nageenyaa ta'ee kan jiruu fi ijaarsa humnoota fiinxaaleeyyii Amaaraa keessaa tokko kan ta'e faannoon eega ibsa akeekkachiisa bilchiginnaa irratti baase asitti rakkoon humnoota bilchiginnaa sadarkaa garaagaraa jiranii fi caasaa faannoo kana gidduutti uumamaa jiru hammaataa dhufeeti jira. Oduu biraatiin gaanfa Afrikaatti hongee seenaa keessatti mudatee hin beekne namoota miiliyoona 20 haala rakkisaa keessa seensisuun ibsame. Itoophiyaa, Soomaaliyaa, Keeniyaa fi Jibuutii keessatti namoonni miiliyoona 20 ta'an rakkoo ulfaataa fi hanqina midhaan nyaataatiif saaxilamutu ibsame. Naannichatti waggootiin 3 rooba malee darbuun gogiinsa hamaa hordofsiisee jira jedhamaati jira. Saayintistoonnii fi ejensiiwwan gargaarsaa ji'a itti aanu Itoophiyaa, Soomaaliyaa, Keeniyaa fi Jibuutii bakkeewwan hongeen miidhamanitti roobni yoo hin roobin haalli hamaan kan caalu mudachuu mala jechuun ibsaniiti jiru. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti daayireektarri yeroo balaa fi qophii dandamannaa Rein Paawulsan hongee gaanfa Afrikaa mudate ilaalchisuun rakkoo guddaa irraa buunee jirra jedhan. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniif Afrikaa bahaatti daayireektarri sagantaa nyaataa addunyaa Mikaa'el Doonfordim gama isaaniitiin gaanfa Afrikaatti hongeen garmalee hammaachuun oomishni macee beeyladoonni hedduun dhumanii jiru jedhaniiti jiru. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti waajjirri qindeessaa deeggarsa namoomaa yuun Ochaan tibba darbee akka ibsetti Itoophiyaa qofa keessatti namoonni miiliyoona 7 siqan balaa hongeetiin miidhamanii jiru. Waraanni dhibdeen siyaasaa fi hongee qolachuuf qophii dhabuun mootummaa rakkinicha walxaxaa taasisuu koreen baraarsaa idil addunyaa yookaan International Rescue Committee jedhamu jalqaba bara 2022tti ibseeti ture. Oduu xumuraatiin gaazexeessituun Raashiyaa dhaadannoo waraanaa balaaleffatu qabattee oduu kallattiin darbaa jiru irratti mul'attee faarfamaa jirti. Wiixata kaleessaa galgala miidiyaa chaanaal 1 jedhamu kan mootummaan to'atamu irratti waraqaa barreeffama waraana Raashiyaa fi Yuukireen mormu qabattee gaazexeessituun kallattiin oduu dabarsaa jirtu duubaan dhaabbachuun ifatti mul'atteeti turte. What you're about to see is by any standards a moment of extraordinary bravery. The program quickly cuts away to a recorded sequence. Gaazexeessituun Mariina Ovsyannikova kan jedhamtu yoo taatu waraqaa barreeffamaa waraana dhaabaa olola odeeffamuu hin amaninaa jedhu qabattee mul'atte. Afaaninis waraana kana dhaabaa yoo jettu dhagahamaati ture. Osoo mormii kana hin dhageessisin dura viidiyoo haala Yuukireenitti geggeeffamaa jiru ilaalchiftee qopheessiteen wanti Yuukireen irratti raawwatamaa jiru yakka jechuun ibsiteeti jirti. Gabaasa waraana kana irratti gabaasaa turteenis akka qaanoytu ibsiteeti jirti. Waamicha uummata Raashiyaatiif taasifteenis waraana kana kan dhaabuu danda'u isin qofa jetteeni jirti. Gaazexeessituun waraanni Raashiyaa fi Yuukireen jidduutti deemaa jiru akka dhaabbatuuf mormii dhageessifteetun battalumatti to'annoo poolisii jala ooluu isii miidiyaaleen gabaasaati jiru. Miidiyaaleen Raashiyaa mootummaadhaan kan to'ataman wayita ta'u erga waraanni jalqabee waraana kana duula waraana addaa jechuun gabaasaati jiru. Waraanni Raashiyaa fi Yuukireen erga jalqabee guyyoota 20 kan lakkoofsise yoo ta'u akka dhaabbatuuf dhaabbilee fi hawaasni idil addunyaa dhiibbaa taasisaati jiru. What is happening now in Ukraine is a crime, and the responsibility for it lays with one person alone, and that is Vladimir Putin. For my shame, for the past few years, I've been working on the First Channel, peddling Kremlin propaganda, and I am now truly ashamed of this. The last thing